Eessatti si baafnaa wallaahi kuma torbaatama kan alaa dhugaan dubbadhu wallaahi komantii cubsiifin deebisa komantii cubsiifin deebisa maqaa rabbi komantii cub maal inni isaan kuma torbaatama iddoo akkasitti nan kolfuun an qabdu sii galee dhugaa dubbanni yoo ta'e si bira fiduutti 5,000 yeroo san maal yoo kan lubbuun kan ko sibiilaatti wallaahi billaa san argee yoo neessi si bira fiduutti 5,000 malee bishaatti nagatu ani beeku garuu rishiikatti ganama ergite sanan arge duraan immoo arabicha wal beektanii quban qabu namichi garuu halkan nakaaseetu bishaatti duraan wal beektanii waan keessaa dubbannu garuu nu waan asirra dubbannu miti faamilii keetii agaluudhumaaf ammalee mee arabicha wal beektanii muzi ilaa isa haqiiqa rabbi obboleettitiyya kawaayee wal beekumsaa osoo innuu sittin wal beekne arabdichi kun araba hojii wajjin qabuu jedhaa erge laalina qoftu galanni namallee bakka tokkotti agartee dhugaan namallee wallahi laazim wallahi oromoo dura galatana biraa qabdan sillaman dhugaa rabbi ati inni aramni billaanatti fudhatu iyyuu siifan dhufettee ara barkaana baaftette dubbatteem siin jara keessan wallahi oromoo dura situ galataan irraa qaba ammas galataan keessan baddu ittaan sun immoo oromoon kutaa wala tokko hundi keessan iyyuu galatooma garuu immoo dhugaa dubbadhu arabicha wal beektanii dhugaa dubbadhanis dhugaan dubbataa dhugaa dubbadhu sirritti wal beeka sirritti atis biyya namaa jirta rakkinni boorisin dhufti rakkinni wawoo namarra geesse immoo oromoo bira sin hanqattu ata uris waan barbaadan barreessan dhiis bakka dhiis ishin ittaan suudhaan immoo wallaahi laazim laa ati arabicha wal beektaa kana bichi dubbadhu oromoodhaaf isa galuuti arabicha wal beektaa obboleetti tiyyaan arabdichaan sirritti wal beeka si dura osoo agartee sittin ergin dura namicha arab dalagaa wajji qabaa kana bichitiin atti maal wajjin daladan wallaahi natti bila waan feenee wajjin dalayna sila dalagaa fi birri anga kana namatti kenna keessaa waliin dubbannu yookiin immoo ati dhugaa dubbadhu kolfiniiti dhugaa rabbi dubbadhu oromoon booddee asirra dubbadhu keessa wanni dubbannu takka hin jiru eshi wal beektanii arabicha sana afaan arabichi bar nama wanti miti bar nama dhalataa suudiiti bar ati akkamitti yaaddaa duuba qoftu ila afaan oromoo gabaabsee sitti ma obboleetti tiyya ati waa'ee mallaqaa irraa wanni ati beektu takka hin jiru eshi arabicha wal beektanii namni waa'ee biraa qabu mucaan kunillee ati amma dhufaasa dubbadhu waltan eessatti maallaqa sitti kennee biraa qaba silaafis immoo lubbuu kootiin qayyartaa maallaqa duraa walii galtan wajjin dalagaa turtanati maal jechuudha duuba anammallee quuftuu yoo mallaqa 70 fidin hin baasu namichi hin jenne 70 irraa qabaa jira bar sagalee kee shanatti godhame malaatte birrii sana fidaa mucaa fudhadhaa itti barat rabbiin sodaadhu garuu ati waa asiin hangaafanne oromummaan jette malee dhagaisiima Abeebti. Dhagay afaan oromoo gabaabsinee walitti haasofna. Waan dhagayin dubbadhanis wallaahi walirratti wal xiqqeessina malee wallaahi dhaggeeffadhu wantan si gaba jedhuuf wallaahi ati jechuun wallaahi maqaa rabbii obboleessa kan kuwaakiraati naa taatee tas galatoom gin garuu wanta tina dogongorsite arabuma sanaa wajjin dhuguma hojii qabdanii silaafis immoo anaan qayyartaa birkuma torba. Kanaan maal qayyarta namichi waan duroo si wajjin dalagaa turtan. Obboleetti. gabaabsinee walitti haasofnu ani quuftuu fiddam malee 70 fidaan jenne namtichi 70 irraa qaba gartee yoo namtichi kun kamuluu micatti gabbaasuu didu taate mallaqa gatee tokkollee taatu irraa guurra fi jedhe oromoon achumaan hudduu bantee 70 jettee barreessite andantaa irraan qabu sanirrallee garuu anamma walitti merganta ku waas gaafadha rabbi jedhi waas gaafadha ila arabti ku dhaggeeffadhu miira keessa galtee oromoo si arabna miira keessa galtee jettee moo dhuguma arabni kun sirraa qaba kana bichee dubbadhu muze miira keessa galtee jettee moo dhugaa sirraa qaba yes kanattuu maqaan kan kennu duraan 430 jiraatteedha akkas ibbo ati maal silaan barso baduriisiti miira keessa galtee oromoodhumaaf jette qoftu wannaan si gaafachaa jiru ammallee dhagaisiima laal xarraq walitti hin jedhu anaafati kabaja walii qabna kabajaa wajjaa soina akka walitti tiyya takkaatitti si jaaladha si kabaja garuu mootu yoo xarraq walitti jenne nurraan bareedu laa dhaggeeffadhu muzi wallaahi laazim ila oromoon kun akka sin arrabsinetti sitti himu wanta tinaa taate gaafa sana oromoon kuma 30 bituu teessu ati keessaan dhufti araba sana illee itti dubbatte sodaachiftanii hirkaana baafte kanumaaf jaalala guddaa kabajaa guddaa narkaa qabda yoo maanaan birrii sana qayyarachuu yaadee jiraatte iyyuu kabajaa guddaa na biraa qabda birrii sana yoo na qayyartuu yaadde iyyuu lubbuu koo baasteetta oromoo wajjiniin sanumaafi
Masih galu ke Oromo ke sana michan hidup bandebat livir marat tiga di setemal serai tasa unjiru ati garu gafan barri tume adara asina basi sagin jadi barri tume san itta sajir tak messenger ko kesa jir sagale sille waraba mi jir san maf gale to mina jirat amalle Oromo tasudan itta sudan Oromo dinu jirat garu mat uga dubbat dula kuma torbata jirenya ken kesa balle sudah uga dubbat sura jirat warabba lan kuma torbata man uga manam nina raga ba wallahi lazim araba mo miti ka garu habibti araba nan raga ba kuma torbata man kuma torbata adi organa delegatur kan aku mau kusana bado delegatur te video kes jira mana nam cha delegatur te namicho fi furi adi mana kabahu gafsana ide ganan de mammo bakke te sigata na delegatur yo ati mana sa delegatur te dagay hama nama godhu agarte humna qabdun da fitatte hin fiigin namticha uso wal beeku baanne bagay ati kun bar nagami te gar bad buchi dagay sima ayye ati nambeetu rakko keessatti gar namta kajattu oso walin beeyne akkamitti si arguu danda'a Oromo da ya debsa wallahi Oromo cu ila rabbin kun ila wallahi arab na ganna no shin gafsana muzeda wal be ko Oromo nya ci derge tan mo gafsana follow debse fi wallahi gafsana innis follow na godan follow debse fi location erge fi wallahi wallen ben idurana raba wal be ko danda anin be ko ban kabun nan be kamala sira kan jolle arsite nan be ka kasuma follow yoli godon jirmuki ni ko ba on tin kam garu alamman sima ansi arabanna raka bettemi dugar dubbatum mo wallahi rabbin kun nafragaadha si sodaadde tille miti Oromo le sodaadde miti uddu ada jara ke saadu uddu andim metin qabunan jiraachistu jaran jiraachisu kitaabni kenna garagara si gali annama jararra waa eeggatu miti garuu sammuu kiyya keessa waa'een simiidhu waa'een agartee 70 fi jinni warabbal kaabana keessa hin jiru garuu injiru dhaggeeffadhu injiru Dedi fede gafsan dubbadan ko banga silkin ko YouTube jirti namichi gadin sibasan nan silki saatin sitin dawallen kaaste talle o mallen jenne malaka sa ergiti taf garu an ko banga buga malaka sa amor oso ase ate asin dufindura na fati mal wan wajjaso ine kamna yo oso ate acca bakka araba san jirtu an kitabu makana bil ma silki la manar kan jiru male silki la manar kan jiru male messenger anis whatsapp dan gafsa bay kase unda saro manan daga fici sa kanarran mo yo barbaddechu garu silki brat qayyarade kan nama brat ingale amma mo barbadde amma kan bramo an ko banka busa waye malaka minamne yetten mo oromo ran dagayen duga dubbaci oromo ran dagayen kufta ko motor batama qayyaram talubun kenan jedan oromotu achuman malo de sirralle nakka gane gasile singafanne ati mo arabanar ka becharta mti aka dubbad arabanar ka bayt obole bifate te bar sagale ke jira bar brian duran braka bu jode kufto bifate jira irkabasa kafalati mo mal wana kasi sagale ke way jira an jole sirra wadda laga way aga sitma an kajade namtichi kuni namicha dalaga wajin kamno mallaka kuma torbata manarra qaba namtichi natti jijjirama jira namtichi kun evanatti jijjirame mallaka kana agarte nagafata jira nafisatu walfama jennan motumma ballayne fuunaan anjadan motummaan dirqamaan si harkaa fuunaa sinnaan jedhan akka waan agartee ansi gurgurachuu minamina yaade gaafa isaan akka inaan jedhan xiiqii keessa galee jiran na arsanii jiran giddimaan an guyyaa malee an osoo 70 si gaafachuu barbaade okay maali yaanii si sodaadheti moo Oromoo tana sodaadheti moo maaliif kabajaan fuudhee achirraa haga garte qeerroo biraatitti qeerroon bilbila namticha achirraa si fidee san qabaa hin qabu si gale asiin anu akka waan nama biraa wasitti kennaa jiru ufuma namaa nasitti kennaa ture obboleessi kiyyee bakkeetti akka ninganne yoo illee Oromoon wallaste anaan irraanfatte illee ufuma namaa nasitti kennaa ture yoo eeshii kun dhugaadha araba biraas qabaadhus dhiisi garuu immoo kan na dhibe maanni ati saabiin kan keetuma araba biraa qabaatte anaan araba biratti dhiisuu barbaadde 70 riyaala 70 ko ani bak sin jada ture gize sanille sin hasa ture waye mana ture dhaggeeffadhu kuma nama nasti kenna ture garuu mo kuma 70 kuma yoo namnu nan gargaarin amaana badhetti nan gatini garte araba balatti sidii kama maallaqa na argitan an jedhare kanaaf sin jedhe sagaleen jira anatu baasee dubbata araba baay'ee qoftu amaana keessan bakkaan gahe mo amaana keessan balleesse kana qofanatti bakkaan geessi garuu Oromoo biratti akka bakkaan hin geenyetti ilaalamtee jirta. Dhugaa dubbadha Oromoo sirraa keessa. Galmaan gahe Oromoo yoo barbaadde mede fakki wudduu harree keessa seenaa achi keessa ta'a.
ani wanni guddaan sibiratti agartee amaanaa keessa galmaan gahe waan sin asii baxabbattan kanallee wallaahi rabbi sin beeka garuu oromoon rabbi beeka silkiin koo cufaadha quban qabu garuu ani immoo silkii namichaati maalfan amaanaas jedhe namichatu subaalaatti si deebisamoo maallaqa naa kintu naan tarii maallaqa musasisan isumanni bishaan na fide sin hin gashin immoo kan birii na gaafa ta'een giraa na agabba silkiin harkan jiru akkatti si gaafadhu qabu isumatu na dhibee iyyonaan garuu immoo lubbuun koo maallaqa 70 annarraa qabaani mallaqa saniif jecha du'uu danda'a jiraachuu danda'a waan ta'u hin beeku garuu ansi miidhuudhaaf kunoo gartee akkamitti ganna dhiisee amma immoo qoy akkamitti fidee namichi mucaatti na kennere isin ergitan sana isa waaqaatti immoo akkamitti na fidee an gizee sanillee oromoo illee jedhaa ture bar kuni waan isin wal ilaallatu miti dhimma dalagaa kiyyaaf ka isaa keessatti mallayni waan wal nyaatetu jira kun herreega biraati herreega isii ilaallatu miti jechaa ture Sigale kanuma dirqama kan hundayyuu wallahi oromoo ko wallahi sinin jalla sinin kabaja muzeem wajjiniin taatan hundi keessanii na baasanii anguban qabu wallahi sin kuma torbaatama maal jettan iduguma walirraa qabus kuban qabu garuu ni dhugaadha daara dhugaa dubbatteemi ilaa jireenya kee keessa taala dhugaa dubbadhu oromoo illee maqaa keellee qeyyaraadhu buuraa wala barbarii kuma torbaatama isaa fudhan namichi sun kan biraallee yoo ta'e malee wallahi oromoo dhagaisiima namni dhugaa dubbatte bar wallahi ati wallahi tiktoki kanatti dhugaa keen sobi namni dhugaa dubbatte akka kootti lubbuun sii baati billaadhaan argite hangatiin dhugaarra deemu billaadhaan baate dhugaarra deemnaan bar namni dhugaarra deemu Koi silla akkuma oromootitti maa hudduu si guba arabni yoo miliyoona narraa qabaate waan si galchu qaba maqaa keessi badaara akka kunoo anarratti isirratti nyaattee attuudha jedhanii bar maqaa keessi badaara bar maqaa keettiif isin jedhan lubbuu koo baaftee galatoomi maqaa keessi badaara dhugaa dubbadhu oromoo gochuullee hin dandeettu dhagaisiima